dhibeen garaachaa yoo fi eeggannoo dhabee dhiibbaa akkamii namarraan geessisa? Tokko madaan sun babal'ataa deemee amma garaachi keenya tarsa'utti amma dhiibbaa madaan sun naanna'ee furdatee akka nyaanni gara marrumaan isa gadiitti gadi dabarre cufuu danda'a jechuudha. Kaansariitti illee? Gara kaansariitti illee jijjiiramu. Abbaa cabsaa naan jedhani yaa waa'ee isaanii. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraatiin gaaffii namoota baay'ee irratti hundoofnee maal qabannee isin dhiyaannee fayyaa garaacha keenyaa namoonni baay'een dhibee garaachaatiin dhukkubsatu. Yookiin immoo namoonni baay'een simptomii sitti immoo dhibee garaachaa ta'uu isaa kan hin beekne jiru. Laphee koo jala na gubaa, laphee koo jala na dhukkubaa, qara laphee koo jala na guba jedhanii kan dubbatan baay'een isaanii jiru. Mee waa'ee dhibee garaachaa irratti kanaaf nu ta'a gaaffii namoota baay'ee waan ta'eef gaaffiin kuni maal gochuu qabu namoonni dhibee garaachaa qabu. Dhibeen garaachaa hammaachaa deemeenna sadarkaa kaansariitti guddachuu danda'a. Sadarkaa dhiiguu garaachaa illee geessuu danda'a yoo kunuunsa ofiin goonfe jechuudha. Kanaaf akkuma beekamu garaachi keenya kutaa qaama keenyaa keessaa akka bulleessituu nyaataa fi kuustuu nyaataatti gargaara. Nyaatni nuti nyaannu yeroodhaaf garaacha keessatti kuufama. Garaachi enzaayimii fi asiidiiwwan garaagaraa maddisiisa. Mee garaachi keenya maaltu miidha? Garaacha keenya wantoonni miidhuu danda'an wantoota hedduudha. Inni tokko tokkoon ilaaluu yoo yaalle wantoonni nuti nyaannullee wantoonni garaacha keenyaaf hin taane jiru. Nyaati qimamiin itti baay'ate yeroo baay'ee dhibee garaacha wajjin wal qabata. Inni kan bira infekshinii baakteeriyaa dhibee garaachaa fiduu danda'u kan heelikoobakter jedhamudha. Akkasumas sigaaraa xuuxuun, alkoolii dhuguun, dhiphinni garmalee stress kan jedhamu yaaddoon hamaan aariin hin barbaachisne akkasumas dhibeen tokko tokko dhibeen qaama keessaa garaachi keenya akka miidhamu akka stressitti fayyada internal stressiisa dhukkuba garaagaraa irraan ka'u jechuudha. Isaan kun illee dhukkubbii garaachaadhaaf ka'umsa isa guddaadha. Yaa akkuma jette baakteeriyaan garaachaa yeroo baay'ee karaa nyaata faalamiitiin nyaata wajjin qulqullina nyaataaf harkaa eeggachuu dhabuurraan kan ka'e baakteeriyaan kun garaacha keenya jala jiraata. Garaacha keenya keessoon garaachaa keessa isaatiin mukosaallee haguugamee jira. Baakteeriyaan kun achi jala jiraata. Baakteeriyaan kun sababa garaagaraadhaan kan ka'e yommuu walitti keessoo garaachaa irratti asiidiin garaachaa akka baay'inaan maddu gochuu danda'a. Asiidiin garaachaa baay'inaa yeroo maddutti immoo garaacha keenya keessoo garaachaa keenya irratti miidhaa geessuu danda'a jechuudha. Baay'ee haphii waan ta'eef keessi garaacha keenya asiidiin hanga barbaachisu ol gaafa oomishamu ni luqqaa jechuudhaan gara madaa'utti deemaan. Okay. Yaa kanaaf inni guddaan yeroo baay'ee namoonni dhibee garaachaa qabanii qorannoo baakteeriyaa garaachaa gochuun akka qabu booda irratti kaasnee haasuu dandeenya. Inni kan biraa akkuma jetti qoricha kaaftee turte. Qoricha fakkeenyaaf amma dawaa yeroo baay'ee fayyadaman dhukkubbiidhaaf fayyadamu. Namoonni baay'een mana yaalaa deemanii ilaalamu caalatti qorichamee aadaa kanaaf aadaa namoonni mana yaalaa deemanii ilaalamuu irra ofii isaatiin qoricha fudhatan kan akkamitti ilaalta? Kuni wanta sirrachuu qabuu fi ilaalchi sirriin yeroo of eeggannoo jabaan itti kennamuu qabudha. Dhukkubbii salphaa yeroo baay'ee namoota irratti uumaman mataa dhukkubbii, dugda dhukkubbii, garaa ciniinnaa waan jedhamu kanaaf osoo ogeessan agarsiisin hin dubbachiisin manumatti daawaa dhukkubbii bitatanii ibuproofenii, daayikilofeenaa fi paraasitaamoolii isa jennu kana aspiriinii illee uummanni salphaamatti beeka badaawaa akka daawaa gurguddaatti hin ilaalamu salphaamatti faarmaasirraa bitanii fayyadamu. Inni kun dhibee garaachaa wajjin baay'ee wal qabataan daawaan amma dubbanne kuni dhibee garaachaa warra fidan jedhamanii qorichoota ka'an keessaa warra sadarkaa jalqabaarra jiranidha. Kanaafiyyuu maal asirratti maal jechuun barbaada? Wanta isin dhukkubeef qofa daawaa akkasumaan hin fudhatinaa ogeessa dubbachiisaa dhibee natti fiduu hin danda'a jedha. Amma yeroo ammaa kanallee daawaan amma dubbanne biraandiin isaanii akka garaacha irratti dhibee fiduu kootii ta'anii akka garaacha hin miinetti waan biraadhaan uwwifamanii dhufaa jiruun. Great. Kanaaf qoricha maal jechuu barbaanneeti? Qoricha ofiidhaan ofiif prescribe gochuun miidhaa guddaa akka geessisuu danda'u. Kanaaf ogeessa yaalaa malee fudhachuun gaarii kan taane kan biraa dhiphinni illee stress kan jennu emotional stress and physical stress inni qooduu dandeenya. Dhiphina kana tokko namoonni baay'ee yaaddaan baay'ee dhiphatanii hormooniin namaa hin jeeqamaa asiidiin garaachaa baay'inaan akka maddu godha jechuudha. Gama biraatiin immoo
stressiin kun riba dhabuu danda'a. Namoonni riba arganne baay'een isaanii riba gaan argatanii hormooniin keenya qaba asiidii garaacha dhiibbaa humna. Hojiin namatti baay'achuu danda'a. Wantoonni kun keessoo garaachaa madeessuu danda'u jechuudha. Kanaaf mallattoo akkamii agarsiisa namni dhibee garaachaa qabu? Mallattoo hedduutu jira. Egaa namoonni dhibee kanaan qabamanii beekanii yookiin nama qabame arganii beekan salphaamatti beeku. Dhukkuba yeroo baay'ee namoota hedduu maatii keessaa at least namni tokko osoo hin qabamin hin jiraatu. Namni tokko nama qabaata. Isa kanarraan kan ka'e amma yeroo ammaa kana garaacha na dhukkuba jechuutti ka'aniiru namoonni osoo milikkita isaasitti hin himatini maal faadha dhukkubbii gara qara laphee keenyaatti dhiyaatu handhuuraa ol utuu qoma keessan seenin dhukkubbii akka gubuu qabuu fi laphee kana jalatti jechuudha. Asirratti yeroo baay'ee maal jedhu beektaa? Even laphee keenya gara bitaatti dhukkubbiin namatti dhaga'amuu danda'a. Namoonni baay'ee onnee kun dhukkubaa onnee kun guba jedhanii kan dhufan baay'een isaanii. Onnee wajjin wal qabsiisu. Kan wal qabsiisan baay'een isaanii jiru. Kanaaf akkuma jettee dhukkubbii laphee qara laphee jalaa yookiin immoo kan biraa gama biraatiin laphee jala namatti ulfaachuu nyaata xiqqoo nyaatanii akka wanta baay'ee nyaataniitti dafanii quufuu. Nyaata xiqqoo nyaattee quufta garaan si boqoquu jechuudha. Si boqoqaan nyaattee deebitee illee diskomfortii akka wanta ba'uuf jedhu yookiin akkasumatti si dhiphisuu sirraa deemuu diduurraan kan ka'u. Asirratti yeroo baay'ee maalla namoonni tokko erga nyaatanii booda nagaan argatan. Kaan immoo yeroo beela'an jiru. Yeroo beela'an kan itti kan itti ka'u jira. Yommuu namni tokko beela'u baay'ee dhukkuba. Kaan immoo erga nyaatanii booda kan qubaan of keessa baasan illee jiru baay'ee. Yeroo san nagaa argatu jechuudha. Kuni garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf kunillee mallattoo isaati. Kan biraan immoo dafanii quufuu akka hojii quufuu. Deeffachiisuu danda'a. Yeroo baay'ee singiggoo kan jennu yeroo baay'ee maalla singiggoo fi garaacha wal fakkaata mallattoo isaatiillee jechuudha. Kanaaf mallattoowwan akkasii even kan namoonni baay'ee harkisan illee jiraachuu danda'a amma bullaalutti gaara. Yeroo sadarkaa maarraa yoo ga'e immoo amma dhiiga fa'aa harkisiisu. Kanadha jechuudha. Gama biraatiin mee dhibeen garaachaa mana yaalatti yaala akkam akkamii kennamu? Yeroo ammaa kana qorannoo isaarraa jalqabee hanga wal'aansaatti dhibeen garaachaa baay'ee deemee jira wal'aansi isaa adivaansi ta'ee jira. Inni jalqabaa maal baakteeriyaa dhibee garaachaa namatti fidu sanaa fi qorannoo godhamu taasisuutu jira. Qorannaan sun gosa adda addaa jira. Sagaraa keessaas dhiiga keessaas kan hojjetamu jira. Inni kun sababa mataa isaa qaba. Isa kamtuu gaariidha. Isa kamtuu baay'ee dhibee sana agarsiisu keessatti bu'aa qaba isa jedhamuunidha. Ittaansee ka'umsi isaa barameen booda gorsaa fi wal'aansi qoricha irratti hundaa'ee ni kennama. Gorsaa wal'aansa kana irratti dhufin dura akkuma jette namni tokko jalqaba akkuma isin jedhe parsantii 90 ol jechuu dandeessa. Sababiin dhibeen garaachaa nama qabu keessaa tokko sababa baakteeriyaa garaachaa irratti jechuudha dhaggeeffattoota keenya. Baakteeriyaan garaachaa kuni qorannoo karaa sagaraatiin, karaa dhiigaatiin fi akkasumas karaa hafuuraan kan godhamu jira. Karaa illee jalqabamee jira. Urea breast test kan jennu jechuudha. Kanaaf qorannoon kun godhamee asirratti waan tokko kaasee haasoo barbaade. Qorannoon kun erga godhamee fi booda maal gochuu qabu qorichi kennama. Namoonni baay'een mallattoon isaa yommuu dhaabbatu irraa dhaabu. Qoricha irraa dhiisu miti. Garuu qoricha baakteeriyaa garaachaatiif kennamu qoricha gosa sadiidha. Qorichi kuni fudhatamuu qaba torban lama hanga jedhametti aga ogeessi ajaje torban lama jechuudha. Guutummaa isaatti yoo fudhatin dhiisanii akkuma yeroo darbee katabdee turte fakkaata. Qoricha infekshiniidhaaf kennamu fudhattee dhiisuun akka gaggabsanii dhiisuudha jechuudha. Asirratti maal jechuu barbaadneeti hordoftoota keenya qoricha ogeessi fayyaa isiniif kennu hin fudhattanii dhibeen qoratti fooyya'eera jettanii kan dhiiftan yoo ta'e baakteeriyaa sana dhooftanii gaggabsitanii biraa deemu jechuudha. Tun ajjeesin jechuudha. Kanaaf baakteeriyaa ajjeesaa sodaatina qorichaan ajjeesaa. Kanaaf fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee maal beektaa namoonni keenya garaa yommuu dhukkubu taayifoodii jedhanii qoricha dhaqanii faarmaasii fudhatu. Erga fudhatanii booda guyyaa lama booda ni dhiisti. Ija lama fudhatanii gaafa isheen dhiistu inni sun. Achi booda maal godhu itti deebiitee immoo itti kaan ammas immoo maaliif baakteeriyaan suni gaggabdee dhiiste malee hin duune jechuudha. Kanaaf baakteeriyaa gaggabsitanii dhiisina ajjeesaa
Kun immoo maalitti gara kamitti geessa resistance wanti jedhamu jira. Yeroo biraas dhukkubee gaafa daawaa sana fudhattu hin dhaga'uun dhibeen sun hin fayyuun gara daawaa sana dhaga'uu dhiisuutti deemaa jechuudha baakteeriyaan sun. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Warri haaraa dhuftanii Dr. Naafiyaa Liyeetu Dr. Olifar odeeffannoo fayyaa isin biraan ga'aa jira. Oduu gammachiisaa karaa YouTube namoonni baay'een keessan maamilee keenya jedhee yaada. Gama YouTubetiin Dr. Naafiyaa Liyeetu akkuma peejiirratti barreeffamee jiru search godhaa. Odeeffannoo fayyaa bal'aa karaa YouTube dabarsaa jirra. Achumaan subscribe godhaa. Akkasumas immoo kitaaba isin maxxansinee Dubaayeen galeera, Ameerikaa galeera. Kitaaba fayyaa kanas immoo bitadhaa itti fayyadamaa isin jenna. Waan dhibee garaachaa irratti haasa'aa jirra. Irratti illee waa'een dhibee garaachaa ta'e bal'inaan kaasnee jirra jirratti. Yoo dubbistan isin fayyada. Karaa Facebook illee keessaan nu gaafachuu dandeessu dubbistanii wanti isin hin galle yoo jiraate. Kanaaf egaa mee namoonni dhibee garaachaa qaban maal gochuu qabu? Maal gochuu hin qabu? Gorsa akkamii fudhachuu qabu? Qoricha irratti. Inni kun akkuma jalqaba irratti ka'umsa isaa dubbachuuf kaa'anii baakteeriyaan ala wantoonni kan biroon waan hedduu jira jennee dubbanneerra tokko aarii yookaan yaaddoo hamaa isa jennu isa kanarraa of qusachuu tokko jalqaba osoo gara yaada sana yaaddoo hamaan seeniin of qusachuu edda seenne immoo akkaataa itti keessaa bahuu dandeenyu salphisnee furmaata isaa barbaanne yaaddaanii hin furamu mitiire hojjettee sarkoo furtee salphistee ilaaluudha. Inni kan biraa sigaaraa xuuxuu dhiisuu inni kun baay'ee riskii isa hamaadhaan wanta baay'ee wajjin wal qabatudha. Alkoolii dhuguu illee akkasuma wanneen kana irraa dhaabuun dirqama. Gama biraan immoo wanti baratame tokko maalidha? Nyaata yeroo isaa eeggatee nyaachuu qaba. Fakkeenyaaf amma namni tokko laaqana saayitii jaatti nyaate dabarsee saayitii 8 yeroo jaatti nyaachuu bareechuudha. Yommuu dabarsu maal ta'a abaaleeffateera waan ta'eef asiidiin garaachaa suni garaacha duwwaarratti dhangala'a. Garaacha duwwaarratti immoo dhangala'u immoo garaacha luqqisuu danda'a. Miidhuu danda'a waan ta'eef nyaata reegulaarii yeroo yeroodhaan nyaadha. Nyaata keessan iskiippiin godhina. Kan biraan immoo hirriba gaara fuullee akka qaban. Bunnis rakkisaadha baay'ee. Buna dhuguun baay'ee dhuguuni. Uffata alkoolii dhuguu akka hin qabne nyaata keessaa immoo nyaata akkamii nyaachuu qabu nyaata akkamii nyaachuu hin qaban. Nyaata akkuma dubbachuuf yaallee nyaata qibaatiin itti baay'ate spicy food isa jedhamu jechuudha. Qimamii jedhama miti. Zayita yookiin qimamii fa'a. Urgeessituu jennu baay'ee dhibee garaachaa jabeessuu keessatti yookiin immoo warra hin qabne keessatti illee jalqabsiisuu keessatti gahee guddaa waan qabuufi nyaata wanti kun ittiin baay'atiin nyaachuun yookiin fayyadamuu dhiisuuf yoo fayyadamne immoo haga isaa xiqqeessinee fayyadamuun gaariidha jedhee yaada. Gama biraatiin immoo maastikaa lanfachuu asirratti waan tokko kaasuun barbaada. Yeroo baay'ee guyyuudhaan shamarran maastikaa lanfachuu aancaa yookiin maastikaa kan jennu suni deebii garaa duwwaatti nyaanne yoo ta'e garaachi keenya yommuu afaan socho'u wanta akka wanta nuti nyaata yerootti wanta persiif godhuufi of qopheessan nyaata bulleessuudhaa fi wantoota barbaachisanii inzaayimootaa fi asiidota adda addaa qopheessee gaafa dhabu garaacha duwwaatti ba'a. Garaacha duwwaatti beekna dubbanneerra garaachi immoo baay'ee haphiidha jenneerra akka inni madaa'u godhaa jechuudhaan. Kanaaf maastikaa yookiin immoo aancaa lafachuu baay'isuun illee gaarii miti garaa duwwaatti keessumaa jechuudha. Qaaraa gubaanoo gaaffiin jedhu illee. Gaaffii tokko akka tasaa arginu dhiifama gaaffii keessa hundumaa akka itti deebisuun abaarra qaaraa gubaa nyaachuun spicy food kan jennu keessa jiru. Suma keessa jira. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni nyaatanii maal godhus fakkaata. Namoonni tokko barbaree kan buluunee dhugan jiru. Yeroo inni baay'ee gubu waan tokko jira beektaa xurii baasa waan jedhamu tokko maqaa tokko jettee yaada. Gubee ammi kan ammoo fuullaanutti gaarii namoonni fayyan jiru. Akka wanta fayyanitti fakkaata baay'ee. Garuu peenii tokko raaffachuuf peenii kan biraatti darba namni tokko. Kanaaf qaaraa nyaachuun qaaraa gubaa nyaachuun illee barbaree gubaa nyaachuun zayitii baay'ina nyaachuun illee gaarii kan taane asumaan akka nu hubattan kan jiru amsa sii dabarsinaa. Inni kan biraa wantoota garaachaa wal qabatanii nyaata fakkeenyaaf nyaata asiidiitti baay'atan loomii fa'a kan baay'inaan qaban kanneen akkasii fa'a nyaachuun gaarii miti. Bishaan baay'inaan dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Yoo danda'ame urgoo qabbanaa'aa dhuguunis gaariidha. Gama biraatiin yoo ilaalte nyaatonni kan biraa asiidiitti baay'atan kan asiin jedhe kunniin jijjiiru isaan kana ifuun gaariidha. Kookaa koolaa yookiin immoo
Lallaafaa baay'inaan dhuguunis gaarii miti. Shiishaa kan jiru tokko nu gaafate shiishaa xuxuuna kan jiru shiishaan illee alkoolii keessa dhabatuuf gaarii kan taane asumaan. Karaa akkamiin shiishaan wanta faayidaa qabu waan hin taaneef yoo dhibee garaachaan fidu ta'e iyyuu gaara bakka hin barbaachisu wanta fayyaa namaa miidhu sammuu irratti dalagaa irratti amala irratti miidhaa waan fiduuf gaarii miti hin fayyadaminaa jennaan akkasumaan. Kan biraa immoo dhumarratti dhibeen garaachaa yoo namarra ture yoo akkasumaan of daganne baay'ee wanti guddaa wanti beekuu qabdan hordoftoota keenya dhibeen garaachaa yookiin gastraayitis kan jennu qorichatti qofaatti amanuu hin qabu. Irra caalatti of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Mee dhibeen garaachaa yoo of eeggannoo dhabe dhiibbaa akkamii namarraan geessisa? Dhibeen garaachaa nutti dhufee wallaansa keenya sirriitti hordofuu dhiisnee dawaas yoo dhannee fudhachuu dhiisnee irra ta'e dhibeewwan hedduun namatti dhufuu danda'a. Tokko madaan sun babal'ataa deemee amma garaachi keenya tarsa'utti amma dhiigutti deemuu danda'a jechuudha. Yoo tarsa'e dhibee kan biraa yoo dhiige amma dhiiga harkisnee dhiiga hedduun bahee miidhamuu dandeenyutti deemuu danda'a. Inni kan biraa immoo madaan sun naanna'ee furdatee akka nyaanni gara marrumaan isa gadiitti gadi hin dabarre cufuu danda'a jechuudha. Isa booda yeroo maallaa akkuma jettee madaan tokko hiil godhaa deema. Iskaarii kan jennu yookiin immoo madaa gogoosaan suni nyaanni garaacha keessaa akka gadi hin dabarre gochuu danda'a jechuudha. Kaanseriitti illee. Gara kaanseriitti illee jijjiiramuu danda'a. Kan biraa immoo dhoohu. Fakkeenyaaf garaachi tokko dhoohuu danda'a. Dhiiguu garaachaaf nama saaxiluu danda'a. Kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa namoonni umuriin isaanii deemu immoo namoota jaarsolii ta'anii ilaalamuu akka isaan qaban. Carraan kaanserii garaachaas guddachuu isaanii guddaa waan ta'eef of ilaaluun baay'ee barbaachisaa akka ta'e asumaan isinii dhabna. Dhaggeeffattoota keenyaa hordoftoota keenyaa kun chaanalii keessan odeeffannoo fayyaa kan itti argattan chaanalii Dr. Naafii Argeetudha. Keessummaan keenya irraa Dr. Olifan Geetaachudha. Dhumarratti dhaamsa tokko isinii dhaama. Kaayyoon keenya inni guddaan nuti aktiivistoota fayyaati. Fayyaa aktiivistii fayyaa jechuun waan nu akkasitti qabata. Fayyaa yoo qabate malee paartiin kamiyyuu politikaalis Economically waa'ee waan biraa dubbachuu hin dandeessu. Namni fayyaa hin qabne waa'ee ikoonomii, waa'ee daldalaa, waa'ee siyaasaa dubbachuu hin danda'u jechuudha. Gama biraatiin immoo waan tokko dubbaa kaasuun barbaadamee yaada akka nuuf laattuu barbaadna. Yeroo baay'ee waa'ee fayyaa wal quunnamtiis abbaa cabsaa naan jedhani yeroo baay'ee isaanii fayyaa wal quunnamtii sana yeroo poost goonu namoonni baay'een kan safuu jedhan jiru. Kan yauga namni amala garaa qaba kan nama rabsus jiraachuu danda'a. Mee waa'ee kanarratti maal jettanii? Inni kun ilaalcha sirriidha jedhee yaadu. Actually hawaasa keenya keessatti wantoota namallee yaasisan akkasii waamuun safuu ta'e wanta baratamee fi isa kanarraa ka'anii jechuu danda'u. Amma dubbiin waa'ee fayyaarra jirra. Osoo waan kanan dubbatiin dhibee kanaan qabamtee ittiin sadarkaa jireenya kee miidhamee waan biraa keessa ga'uurra dhibee kee dubbatattee hakiimni keessa asiin sooshaal miidiyaarraanis karaa kamiin waa ta'u qaxxitaa fuulduraan sitti dubbatee of eeggachuu wanta qabdu wanta godhuu qabdu sitti muu wayya malee akkasumatti achumatti maqaa isaan dhahin dhokfamee taa'ee ittiin taa'u furmaatan ta'u. Obsaan qabu karaa sana qabdi keenya. Karuma sana dhufne nuuf saayinsiidha, hojiidha, noormaaliidha akkuma harka keenyaatti ilaalla wanta isin safuudha jettanii. Kan biraa immoo wanti nu jennu biyya keenya keessatti hin beekamne malee maal jedhee sex therapist jira. Sex therapist jechuun immoo kan wal quunnamtii saalaa qofarratti sab specialize godhee kan baratan jiru jechuudha. Akkasuma biyyoota gurguddatan keessa biyya keenya keessa jiru carraa galtoota. Amma biyya keenya illee xiqqoo sexual education wanti jedhamu xiqqoo babal'ataa jira. Biyya keenya keessatti qoreef jalqabaa jira sin jechuu barbaadeeti. Kanumti dhibee kana qofarratti specialize godhan jiru. Maaliif rakkoo gurguddaa kanaan wal qabatanii inboxii galan keessaatii baay'een isaanii dhimmoota wal quunnamtii saalaa wajjin wal qabatan. Kanaaf hordoftoota keenya akkasitti akka nu hubattan barbaadna. Fayyaan saalfiis hin qabu, qaaniis hin qabu. Fayyaan saalfiis hin qabu, qaaniis hin qabu jechuudha. Kanaaf hin barsiifna, isin barsiifna, isinis immoo nu hordofaa isin jenna. Wantoota baay'ee irratti kaafnee mari'anna. Dhibee keenya himachuun qaanii hin qabu, nutis dhibee dhageenya wallaanuun qaanii hin qabu. Duuban deebiinaa waan isinitti dhagahame dubbachuuf jechuudha. Egaa dhumarratti waan tokko kaasee xumuruu barbaadna. Mudannoo tokkodha. Jalqaba gaafanii as dhufe
asantiin beekte akka Harargee kanas ni haasofna xiqqoo hin beekun ture beekte. Ni beeknaa bara. Asantiin kennalee ni beekna jechuu barbaanneeti Harargee hin beekun ture. Asantii Harargee yeroo sana maalla dhufee hin mirqaanuu naan jedhe yeroo sana egaa mirqaanuu jechuun jimaatti hin fudhadhe yeroo sanaanii jechuun jaartii kiyyatti hin mirqaanu. Jechuun qaamni saalaa kun naaf hin ka'udha yeroo qunnamtii saalaa ergasii nan bare ammas ni naasawa Harargees ni haasofna jechuu barbaanneeti. Qaceelloo ofirraa dubbannaa. Baay'ee sin jaalladha, baay'ee sin ilmaan ayyaana, baay'ee sin kabajna. Sagantaa keenyaan akka gammaddan abdii guddaa qabna. YouTube chaanalii qabna. Kan nama dhibu subscribersii 14,000 ol yeroo muraasa gidduutti arganneerra. Waan barbaadan jedhaa search godhaa. Dr. Naafer Geetuu jettanii YouTube keessa search yoo gootan ni argattu. Akkasumas immoo kitaaba koos kitaaba faaya fayyaa. Kitaabni kun waan baay'ee of keessatti qabata. Ameerikaa, London, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Riyadh, Jeddah iddoo kanallee galeera waan ta'eef bitadhaatii fayyadamaa isin jenna. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Bara bulaa.